Iyyaati guyyaa Waaqayyoo jedhame. Guyyaa Waaqayyoo. Jedhame. Guyyaa Waaqayyoo. Guyyaan Waaqayyoo sii ga'eera. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Nan dubbisa kutaa kana macaafa qulqulluu warri qabdanii wangeela Luqaas boqonnaa 35 lakkoofsa 43 kaastanii ilaaluu dandeessu. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 boqonnaa 18 lakkoofsa 35 hanga 43 Luqaas 18 35 hanga 43 innis akkas jedha nan dubbisa. Namicha jaamaa kadhachaa ture tokko fayyisuu isaadha. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himan. Kanaaf inni iyyee Yesuus ilma Daawit namaani jedheen warri fuula dura deeman immoo calluma jechisiisuudhaaf isa himadan. Inni garuu ittuma taasisee ilma Daawit namaani jedhe. Yeroo sanatti Yesuus dhaabbatee namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Namicha gara isaatti inni yaade. Yesuus immoo maal akkasii godhu barbaadda jedhee gaafate. Kana irratti inni agartuu koo akka naa deebiitu gooftaa koo jedhee deebiseef. Yesuus immoo amantiin kee si fayyiseera. Agartuun kee siif deebi'u ittiin jedhe. Achumaanis agartuun isaa deebi'eef namichis Waaqayyoof okkubaa dhiyeessee Yesuus duukaa bu'e. Namoonni sun hundinis kana arganii Waaqayyoof galata galchan. Ameen. Mata duree kana yerootti dubbadha guyyaa Waaqayyoo. Guyyaa Waaqayyoo jedhame. Guyyaa Waaqayyoo. Jedhaagaa. Guyyaa Waaqayyoo. Kutaa kana keessatti namicha jaamaa kana agarra. Namichi kun jaamaadha. Jaamaa jechuun jedhana. Firaan baatamee gadi ba'a. Firaan qabamee ol gala. Ameen. Jaamaadha bakka. Dhattanii lafarra taa yoo jettan hin ta'a. Namni ija qabu gaafa waan barii irra taa'u ilaalatee ta'a. Inni garuu ilaalatee taa'u. Dhaqee marra ta'a. Jaamaa nama akkasiiti. Jaamaa. Ameen. Utuu Yesuus namicha jaamaa kana fayyisuu agarra. Haaleluyyaa. Namichi kun dhalootuma isaatii kaasee jaamaadha. Dhalootuma isaatii kaasee jaamaadha. Karaa dura taa'ee maal kadhata ture namichi kun yeroo hundumaa? Maal kadhata? Karaa dura taa'ee yeroo hundumaa qarshii kadhata. Kadhannaan isaa yeroo hundumaa qarshiidha. Qarshii namoota dhufanii bira darbanii irraa qarshii kadhata. Ameen. Haaleluyyaa. Guyyaan Waaqayyoo siigaa. Guyyaan Waaqayyoo siigaa. Namicha kanaaf gaaf tokko guyyaa keessaa guyyaa Waaqayyootu ba'eef. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u maaltu ta'a? Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u maaltu ta'a? Tokko mata duree namaatu jijjiirama. Mata dureen kun jijjiirama jedhame. Jedhame sirriitti. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u maaltu ta'a kan jedhuuf tokko mata duree namaatu jijjiirama. Namichi kuni kaleessa dheengadda maal kadhata beektu? Horii kadhata. Qarshii kadhata. Namarraa birrii kadhata. Gaafa guyyaan Waaqayyoo ga'u garuu birrii kadhachuu ni dhabe. Qarshii kadhachuu ni dhabe. Maal jedhe beektu? Kadhannaan isaa Yesuus ilma Daawit na bira hin darbin. Hin hafe birrii kadhachuun. Hin hafe qarshii kadhachuun. Maal kadhate birrii dhiisee? Qarshii dhiisee maal kadhate? Na bira hin darbin. Mee iyyi na bira hin darbin jedhanii hafe? Utuuti waan baay'ee kadhattu Yesuus bira darbee ta'uu danda'a. Utuuti waan baay'eetu Yesuus bira darbee ta'uu danda'a. Har'a garuu Yesuus namoota baay'eetti ammoo bira hin darbu. Mee iyyi Yesuus na bira hin darbu warra hime? Shaalaatiyaas Yesuus bira hin darbu. Ifaala duruu qaban Yesuus bira hin darbu. Ameen haaleluyyaa. Na bira hin darbin. Na bira hin darbin. Na bira hin darbin. Uwadayye. Iniyye. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u tokko mata duree namaatu jijjiirama. Jedhaakaa mata dureen kun jijjiirama jedhame. Jedhame. Mata duree isaa jijjiirame. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u inni lammaffaanoo maaltu ta'a? Maaltu ta'a?
bakka jiranii ka'u. Bakka jiranii ka'u. Iddoo jiranii. Lafa jiranii ka'u. Isti lafa jiruun kaa'ee dhaabe. Ila guyyaan Waaqayyoo naa geera lafa jiruun kaa'ee dhaabe. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u iddoon namatti jijjiirama. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u bakka namatti jijjiirama. Namichi kun kaleessa yeroo hundumaa iddoo tokko taa'ee kadhata. Karaa bukkee ganna ilaalaa makiinaan gaafa karaa deemtu dhoqqee sitti facaasaa yeroo ganna dhoqqee gannaa kana akka itti faca'u beektuuni hin faca'a itti facaasaa ilaal kun gaafa dhoqqee itti faca'u akkasuma nama ilaal kun dhoqqee itti faca'a yeroo boodaan bobeettu gaafa mana makiinaa gaasitu karaa mantiraa Yerikoo sana bukkee taa'ee kadhata yeroo hundumaa makiinaan awwaara kaasaa sila siidaan qabu hin gubu yoo jetti namnis hin arguun awwaaree itti nammee waan hundumaan ni maaliif beeka beektu maqaadhaan beeka awwaara kan jedhamu kana maqaadhaan beeka biyyoo kan jedhamu maqaadhaan beeka ijaan agarre waan tokko iyyuu ijaan argee beeku waan hundumaa maqaadhaan beeka nuti ijaanis maqaanis gurraanis beeknami inni garuu maqaa duwwaadhaan beeka haleluuyaa gaafa guyyaan Waaqayyoo ga'u garuu namicha kanatti bakka jijjiirame. Yesus maalitti hin jedhe beektu namicha sana qabaa fidaa jedhe. Hin ka'e namichichi. Hin ka'e. Guyyaan Waaqayyoo gaafa sii ka'e iddootti gadabdee kaata. Guyyaan Waaqayyoo gaafa sii ka'u lafatti gadabdee kaata. Iddootti awwaalamtee kaata. Lafa haalli sitti toluu didee kaata. Gadabdee jirtaa laata. Dhokattee jirtaa laata. Bakka dirra jirtu asitti toluu didee laata. Haala daangaa. Haala murtaa sitti muramee iddoo tokko taa'aa jirtaa laata. Guddina agarsiisuu dhabdee waan murtaa'e keessa jirtaa. Ina manta yoo ta'e ana bakka si ergaasii qaba. Har'a Waaqayyoo bakka sitti jijjiira. Namoota baay'eetti galgala bakka jijjiirana jira Waaqayyo. Namoota baay'eetti galgala iddoo jijjiirana Waaqayyo. Bakka aduun jirtu sitti tolee laata. Lafti jirtu sitti tolee laata. Bakki hojii kee, bakki ati nyaattu, bakki ati dhugdu. Lafti ati jiraattu. Karaa ittiin baatee galtu waan dirri kee bakki hojii kee sitti tolee miti. Waaqayyo irra siin jijjiira. Kanamatti haabbe iyyi iddoo natti jijjiirame. Iddoo natti jijjiirame. Ina manta. Ina mantu. Waan tokko jedha ina mantu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Hundi keessan akkuma maddii ta'e maal godhu beektu iddoo natti jijjiirame jechaatu qoyyaa. Iddoo natti jijjiirame tapha akka hojjechiiftu Waaqayyo namoota baay'ee bakka buusa bakka jijjiirame. Garuu amantiidhaan gootu Waaqayyo galgala nama baay'eetti bakka jijjiirana jira. Nama guddaa ta'e xinnoo ta'e mucaa ta'e dargaggeessa ta'e iddoo natti jijjiirameera iyyaa loonaa bukkee kan jiru bakka jijjiirta. Waaqayyo irraa kaasee lafa jirtu asitti jijjiira. Dhuga ba'umsaa gattura utuu nama baay'ee oomishu guddaa ta'a. Ina amantaa. Bakki sitti jijjiirama. Iddoo sitti jijjiirama. Ina amantaa. Iddoo natti jijjiirameera jechuudhaaf tokko lama sadii. Iddoo maal sitti ta'eera? Wanti sitti tole sun maal sitti ta'eera? Iyyaa beela baaka iddoo natti jijjiirameera dhibee. Iddoo natti jijjiirameera dhibee. Haleluuyaa. Gaafa guyyaan Waaqayyoo namaa ga'u iddoo namatti jijjiirama. Bakka namatti jijjiirama. Namicha sanatti bakka jijjiirame. Duroo achuma ta'a. Achuma keessa miti. Achuma keessa miti. Waggaa 5 darbees barsiisa. Baranas barsiisa. Ina amantaa iddoo sitti jijjiirama. Waggaa 2 darbees faabirikaa keessa hojjetta. Baranas faabirikaa keessa hojjetta.
Ina manta. Wajjira guddaa galta. Waggaa lama darbee sadi ababaan mayedda. Ababaan gurgurta. Barana sababa mayedda ababaa gurgurta. Ina manta. Iddoo sitti jira. Kunooti maal argaa jira? Shaakalaa basaabaran. Ina manta. Ina manta. Waggaa lama darbee sadi waardiyaa dhufa. Barana sadi waardiyaa tabbaqaa mayedda. Ina manta. Kana booda bisilatti irraa iddoo sitti jira. Hey! 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 Baratar bes manu manu baki sojat. Baranas manu manu baki sojat tadi. Bariki manu manu baki tu manu. Namanta. Aci bahasa waktu si teacher ni. Injil ciramu ya ni. Mama ciramu dah dabe. Mama gudda curah dabe. Inamanta. Harraga siapa urus ciramu masih dabe. Wana faan koo keessaa bu'amatti godhadha. Ergaan dubbachaa jira. Amantiin dubbachaa jira. Amantiin dubbachaa jira. Shaaqaa dhiyaas. Laasooba. Amantiin dubbachaa jira. Namni ababaa hedduu ababaa gurgurtu tokkos keessa jirta. Ababaa. Mereka kan agarsiis. Ababa. Biqiltuu edda biqiltuu gurgurta. Harka kan agarsiis. Harka kan agarsiis. Biqiltuu sana edda biqiltuu sana gurgurta. Harka kan agarsiis mee. Namoonni si achumarraa si kaffalamu. Achumarraa si kaffalamu. Waggaa darbes akkasuma. Mee na agarsiis. Insulaateen kan jiru waan asitti hoo qaba. Darbu. Lalu, anjir, nama kasih, nama betul itu, semua tu mak kerana tu umusma, sekarang tu mak umus beti, gurgurta, kan namati, kan kebiti, abanza, mereka yang agersis, harga tu, dari mereka, amin jana, amin jana. Mantu, gaafa guyyaa ga'u maaltu ta'a? Iddoo jijjiiramu. Iddoo jijjiiramu. Inni sadaffaan gaafa guyyaa ga'u mee? Barbaadanii waan dhaban argatu. Gaafa guyyaan ga'u mee? Jettaniisin? Barbaadanii sadabantu nama barbaada. Gaafa guyyaan ga'u mee? Barbaadee isatti dhabdee taraasaa si barbaada. Gaafa guyyaan ga'u mee? Dhiibdee isatti dadhabdee ofii isaan dhibame manama. Gaafa guyyaan ga'u barbaadanii sana baragatu. Namichi kun mee? Dhaloota isaatii kaasee jaamaadha. Garuu utuu maal ta'ee barbaada? Utuu argee barbaada. Innaan akka jedhe gooftaa Yesuusin maal akkasii godhuu barbaaddaa jedhe. Namichi kun maal irraa reettu? Arguu barbaada. Akka jedhe agartuu koonaa deebis jedhe. Ameen. Gooftaa Yesuusitu kan fuudhe. Rikkisatu kan fuudhe maal? Naa deebis jedhe. Naa deebis jedhe. Naa deebisa jechuun nama tokkotti waa kennanii mee naa kenne immoo deebi'e jechuudha. Gooftaan Yesuusitu kan fuudhe agartuusa. Agartuu koo sirka jira jedhe. Sirka jira agartuun koo naa deebis jedhe. Yesuus jedhame iyyaati. Sirka jira furmaati koo jedhame. Sirka jira hiikni koo jedhame. Sirka jira abdiin koo jedhame. Naa deebis jedhi kaa. Naa deebis jedhi kaa. Furmaati kee Kiristoos sirka jira. Agartuu koo naa deebis jedhi. Agartuu arguun barbaadani. Agartuu koo barbaadani. Waan barbaadu kan biraa qabu. Deebis agartuu koo jedhi. Deebis jedhi. Furmaata koo sirka jira jedhi.
Fala ko sirka jira ini. Abdi ko sirka jira ini. Sirka jira furmaati ko la iyyaati malo. Sirka jira hiikni ko jedhame. Nama biraa furmaata na jedhame. Nama biraa hiikan na jedhame. Furmaati ko sirka jira jedhame. Deebisi furmaata ko jedhame. Deebisi agartuun barbaadani. Maal jedhe beektu? Agartuun kee si deebi'eera. Ameen jettu? Agartuun kee si deebi'eera. Agartuun koo naa deebi'eera yaame. Agartuun koo naa deebi'eera. Daakala sinda. Agartuun kee si deebi'eera. Isaan faffaa gaafa guyyaan ga'u namni maal ta'a? Ofii isaa ta'uu danda'ee jiraata. Ameen jedhaga. Gaafa guyyaan ga'u isaan faffaa namni ofii isaatii maal ta'ee jiraata? Of danda'ee jiraata. Of danda'ee jiraata jedhame. Of danda'ee jiraata. Gaafa guyyaan ga'u mee yeedhiga. Namatti hirkattee jiraattu. Nama sitti hirkatee jiraattu. Gaafa guyyaan ga'u mee harka namaarraa nyaatta miti. Nama targa keerraa nyaata. Namichi kun mee kaleessa namaan baatamee gadi ba'a. Namaan baatamee ol gala. Sababa maaliif? Sababa ija hin qabneef. Sababa agartuu hin qabneef of dandeen ba'u of dandeen deemu. Jaamaadha. Jaamaadha. Gaafa guyyaan ga'e Yesus agartuu isaa banuuf garuu mee eereen hin qabinaa jedhe. Ofii qola of dandeen deema. Barri kana boodaa bareedduu dandeen deemuudha. Bareessa qabdanii kan namaasa ol lagalchaa turtan. Har'a garuu guyyaan naage ofii qola of dandeera jedhe. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Sirratti raajii raajaa dhaqee fudhadhu. Sirratti raajaa qabadhu. Namatti hirkattee jiraachaa kan jirtu. Obboleessa kan hirkattee jiraachaa kan jirtu. Obboleettii kan hirkattee jiraachaa kan jirtu. Mana namaa teessee barachaa kan jirtu. Mana namaa teessee hojjechaa kan jirtu. Sirratti raajaa. Namatti hirkattee jiraattu. Ofii keenya of dandeessa kana booda. Waaqayyo namoota baay'ee ofii isaanii of dandeessa. Jadi maal abbee iyyiitti guyyaa tunaa kee dhibee. Guyyaa tunaa kee. Jadi mee. Guyyaa tunaa kee. Jadi mee. Guyyaa tunaa kee. Gaafa guyyaan ga'u namni ofii isaa of danda'a. Ameen. Gaafa guyyaan namaa ga'u namni namatti hirkatee jiraachuunis ofii isaatiin of danda'ee dhaabata. Hafuuratti of danda'a. Foonitti of danda'a. Ikoonomikaalii of danda'a. Spirituaalii of danda'a. Ani of hin dandeenye. Bara koo guutuun namatti hirkadhee jiraachaafaa kan jettume. Bara koo guutuun namatti baataafaa kan jettume. Ergaansii qaba dhaggeeffadhu. Har'aa kaasee of si dandeessa jedha gooftaan. Bala hafatata sifa. Of si dandeessisa. Bara koo guutuu namatti hirkadhee jiraachaa jira. Ofii koo of hin dandeenye kan jettu of si dandeessa. Ameen. Namni gaafa of danda'u mee nama gargaara. Hallelujah. Namichi kunedha Waaqayyoof ogumaa dhiyeesseedha. Inuu taanee kuruphise burraa jedha. Waaqayyoof maal dhiyeesse? Ogumaa dhiyeesse. Namicha kana maaltu ga'e? Jedhame? Iyyaatti guyyaa Waaqayyoo jedhame? Guyyaa Waaqayyoo. Jedhame isinitti? Guyyaa Waaqayyoo. Mee lafa tarsaasaa iyyaatti guyyaan Waaqayyoo naa ga'eera jedhame? Guyyaa Waaqayyoo naa ga'eera. Hin amantaa? Jadi mereka dapat harga kasih. Ina manta. Guyyaa matu natti dukkanaaye. Hojjedhees eebbamuu dadhabe. Baradhees lafa riyaa koo hin geenye. Fiigees lafa riyaa koo hin geenye. Halluun dhumtuu cuccufaa ta'e. Waan an qabutti milkaa'uu hin dandeenye. Waan an yaadutti milkaa'uu hin dandeenye kan jettu. Kaasi merga godhu. Ela Yesu nama baay'ee namatti buusa. Harka keessa kan raasa hafuura jijjiiramaa dhayyaame. Hafuura jijjiiramaa.
Jerabe? Afura jijjiirama. Jerabe? Afura jijjiirama. Har'aa kaasee afura jijjiiramaa sanatti mareera. Inni cufame sun banameera. Inni cufame sun banameera. Inni cufame sun banameera. Inni cufame sun banameera. Jedhayyaati banameera jedhame. Jedhayyaati banameera jedhame. Jedhayyaati banameera jedhame. Ya. Ira. Banameera. Banameera. Cufaan ala jirta miti banameera. Inni dasi banamuri miti banameera. Jadi abbee guddisi banameera dhibe. Jadi guddisi banameera dhibe. Bara dukkanaa'een bariisisaidha. Isa sitti dukkanaa'een ibsaidha gooftaan. Ijoollee ilaame nama gadi hin qabne tokko ilaalta miti borii keen qabacheedha gooftaan. Haala damma keessa jirtu kana keessaa sin baaseedha gooftaan. Hallelujah. 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 Banameera na iyamalu. Meru ni keessa waraqaa xiqqoo tokko kutatame. Waraqaa tokko kutataa. Waraqaa tokko kutataa. Waraqaa kun hin gatamu. Boorsaa keessa gaatu guyyaa hojii barreeffata. Banameera. Banameera jechuun garuu barreeffattu. Hin baname. Iskriiptoo dhaggeeffadhaaf giraafuu keessa jira. Banameera na barreessaa. Banameera barreessaa. Banameera na barreessaa. Iddoo xinnoo irraa gara guddaatti. Ijoollee. Afrikaa irraa waajjira guddaatti. Amen. Waardiyaa irraa gara waajjira guddaatti. Itoophiyaa irraa gara biyya alaatti. Jedhime. Gaa'ila dhabuu irraa gara gaa'ila argachuutti. Mucaa dhabuu irraa gara mucaa argachuutti. Hiyyummaa irraa gara soorumaatti. Jedhi banameera ni barreessi. Barreessi banameera. Raajaa biratti banameera. Asgeeni dira dabda suni baname. Baname yaabbe. Baname njeri. Sufari baname njeri. Jakarani njeri njeri. Njeri yaabbe yi baname di berka kirasi. Orkamor bicha. Amen. Jirabe haraka serabe. Inni natti cufame. Wadanqaa ture sun. Inni barbaade. Hawwee dhabe sun. Harraa kaasee. Banameera na iyyaaka. Taheera. Barattee iddoo kee malee hojjechaa jirta miti. Fiiltii ati baratte asirra irraa kaasee hojii sii banameera. Inturu naaf ilbitu. Fiiltii ati baratte asirra irraa kaasee banameera sii jedhe. Warri kaan barataniitu. Inni kaan dippiloomi baatee digirii baatee lafa sama qabatee hojii hojjeta. Lafa kee malee dhaabattu iddoo sitti jijjiirama irraa kaasee sii banameera. Jedha iyyaatti irraa kaasee naa banameera. Kiisii keessa keewwadhaa. Boorsaa wayineetii keessa warri durbaas eegaa cimsaati. Galaati mana keessa irrattis guddifadhaati. Banameera jedhaati. Banameera jedhaa girgiddaa bira keessa irratti fudhaa.
Guddisaa maarkeriidhaan guddisaati bareechaati banameereedhaati. Egaa mana keetti isheen mana kilaasii kee tokko tokko itti galtus waraabee mana fooqiidhaan banameereedhi barreessi jedhe. Bara waan kana barreesse Waaqayyo bane mana kilaasii tokko keessa jiraatta boru iddoo guddaa jirta. Banameereedhi manuma keessatti ishee xiqqoo tokko godoo gara keetti barreessi jedhe. Isheen mana waa teessu moome manuma namarra keessatti banameereedhi maxxansi. Waatu banama maal godhu dhiisaayi. Hin banamaa siine. Iyyi banameereedhi ka. Guyyaa isaa wajjin akkamitti akka irra dubbatan kana barreessi. Hallelujah. 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 In beeku Waaqayyo akka jedhu namoota iddoo irra jiran kana nama faccaasan jira. Abbe guddisi ameen jedhe. Nama faccaasu muraan jira qindeessee faccaasa miti salphisee faccaasa miti biyyoota gurguddaa nama faccaasan jira. Nama faccaasan jira. Namoota baay'ee wal jaartee takka gargariin maal ni tuuteem. Silkiidhaan mana yeroo si tola duun dandeenye tokko dhufe. Innaatanii miti guddatanii. Hallelujah. Inni kaan Eeshiyaa jira. Inni kaan Awurooppaa jira. Inni kaan Ameerikaa jira. Inni kaan Kanaadaa jira. Waldaa kanaan itti immoo doolaara garroomsa gaha. Simatu. Anuma itti simatu. Simatu jedhe. Hallelujah. 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 Lafarra sagalee kun itti dubbatame yaada. Waaqayyo namoota iddoo kana guddisee faffacaasu. Wargaan immoo yeroo faffacaasu waldaan kun maal qabdee tuuti? Namni waldaa kana ammoo lakkaa'amee dhuma kana booda. Lakkaa'amee dhuma dhuma. Lakkaa'amee dhuma jedhamee. Lakkaa'amee dhuma. Hallelujah. Hallelujah. Bakka nama dachaasa waaqayyo. Iddoo kanatti immoo nama dachaasa. Galateeffadhaa illee jiraatu waaqayyo. Maal teerattani? Maal teerattani? Gaa'illi maal teera? Eebbi maal teera? Ijoollee hojiin maal teera? Manni maal teera? Iddoo guddaa qabu maal teera? Ameerikaatti kanaan maal teera? Eeshiyaatti kanaan maal teera? Awurooppaatti kanaan maal teera? Jali maal teera? Iyyi galateeffadhu Waaqayyo. Gaafa guyyaan namaa ga'u kaa iddoo namatti jijjiiramam. Waaqayyo ijoollee kottan iddoo jijjiirayidha. Waaqayyo ijoollee kottan haala jijjiirayidha. Haalli kee jijjiirama kana booda. Haalli ati keessa jirtu kana booda jijjiirama. Jireenya ati keessa jirtu kana booda jijjiirama. Waaqayyo baay'ee si guddisa. Waaqayyoon hin raafatin. Ashi. Namittiitu jirti yeroo tokko. Namittiin nama Waaqayyooti. Namittiin waajjira tokko keessa hojjetti. Waajjira tokko keessa hojjette namittiin. Waajjira keessa iddoo xinnoo waardiyaa dhibba qaatee hojjette. Yeroo hundumaa nama dura dhageeti barcuma waldaa sirreessee waan balii waldaa sirreessee kan balbala banee waan hundumaa sirreessu isa. Waaqayyo immoo karaara hojjeta namicha kanaaf kan kokootaaf. Sin guddisa. Ulaagaa maree ulaagaa si guddisa. Sin eebbisatte namicha kanaaf. Waaqayyo guddisi. Akkuma jedhe Waaqayyo isa kakate raawwate. Gaafa Waaqayyo guddisu namtittiin utuma turinii gooda dhibba qaarraa kaateeti. Iddoo guddaa gale guddisani. Gaafa iddoo guddaa galu isa turii yeroo hundumaa nama dura dhaqee waan barii waldaa qulqulleessu. Amma nama dura booddee dhufeeti. Fiixee afaan balbalaataa. Hin guddate egaa. Isumayyuu immoo ji'atti si'a tokko waldaa dhufuu jalqabe. Ji'a lamattan tokko dhufuu jalqabe. Hin guddate. Turee ji'a shanitti si'a tokko dhufuu jalqabe. Isumayyuu immoo dhiise fayyaasaa. Fayyaasaa dhiise. Kana booda Waaqayyo raajiitti erga. Raajiitti erga. Maal ta'e raajiitti erga beektu? Raajiin dhaqee bakka waajjira isaatti dhaqeeti. Namtittiin immoo hin baranne waan dabali. Kutaa kudhaniiti. Kutaa xinnoo ishee baratteetu. Carraan guddinaa kennameef. Waaqayyo yeroo baay'ee maal jedhanii katabeetu ulaagaa malee
ulaagaa si guuchitee kadhatu. Qabxii xinnoo tokko naqee warra digrii hojii hojjechaa ture. Ila garee isaan waaqayyo dhosseef ennaanii. Raajii itti argeeyaa. Raajii lakeeti. Akkasiin jedhu waaqayyo dheetti ennaan. Hin dhufta moo nan dhufa siin jedha waaqayyo dheetti. Maali waaqayyo kan nama jiru deema. Dinqii nama dhibooti. Ennaanii. Namti dhiira kan jette quufteetti kaammattee barroofteetti. Boorqii fa'aa baafteetti gubboo faana tumuu jalqabdee jirti. Cimteetti bakka. Lakkoofte labuttee maatii lakkoofte. Ennaanii. Waaqayyo takka jedhee ennaan. Akka raajattuun jedhe ennaan. Ani hin qaqqabu. Baay'ee hojii natti baay'atee jira. Ani baay'ee biisiidha. Atumti yoo qaqqabdate yaadaa kottu jedhini. Waaqayyo raajetti. Atumti yoo qaqqabde kottu jedhini. Eeshi dhufa waaqayyo eegee reesu garabichi. Inturree torban lamaan gunne yaa. Sinumaa qabxii xinnoodhaa warra digrii hojii hojjetaa waaqayyo dhosseefi. Isaan argame. Namichi kuni ulaagaan ittiin hojjechaa jiru iddoo kanaaf kan malu miti. Kanaaf hatattamaan iddoo isaa kana iddoo kanatti kan darbatame namni dafee dhufee bakka isaa bu'uudhaan talaan ga'e. Namni ittiin fiiddee dhattee goona teessiyaa. Inni dhufee moo dhufe Yesuus? Dhufe. Inni dhuftamaa dhufamu. Inni dhuftamaa dhufu. Hin dhage. Hallelujah. Guddattanii lafa kaatan akka wallaalle. Guddattanii lafa kaatan akka wallaalle. Ol kaatanii lafa kaatan akka wallaalle. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo si guddisa lafa kaatee wallaalle. Waaqayyo si guddisa lafa kaatee wallaalle jedhimi. Waaqayyo si guddisa lafa kaatee wallaalle. Biisiidhaan mangaggabee waldaan dhufu danda'u. Mambaaka takka jedhe waaqayyo waa beekaa gooko miila dhowweedhe. Galanni waaqayyo badu. Yeroo tokkotu intala jaamaatu karaa bukkee taa'ee kadhata. Jaamaadha qarshii kadhatti hin boosimu. Intalattiin bifa qabdi baay'ee bareeddi. Gurbaan dhaqee intala kana argaa karaa irratti. Intala kana karaa irratti argeeti. Maaliif boosisaa jedheen? Ani yetteenaan mana obboleessa kootiin ture. Obboleessi koo sababa jaamummaa kootiif na dhabee isaan hin baatamee qabbaa isaan baatamee qola mana naarii dhufee biyya namni hin beekne karaa kanatti nagatee deemeetti. Jedhan. Jettiin intalli kun gurbaa kanaan. Rakkoon qabu kottu si fuudhee galaa jedhe. Fuudhee gale. Fuudhee galeeti. Nama tokkoof waan barbaachisu hundumaa intala kanaaf guuta. Intala kanaaf guutee kana booda intala kana bakka bashannanaafaa geesse bashannansiisa. Bashannansiisa. Intalli ishee jaamaadha malee baay'ee bareeddi. Kana booda gurbaan kun maal jedhaan beektu? Ani kana booda si malee homaan qabu sin fuudhaa si wajjinan jiraadhaa jedhan. Ani nama siif ta'u miti nama jaamaadha. Akkamittiin jaamaa fuudhaa jetti. Utuu iji kee baname natti heerumuu dandeessaa jedhe. Eeyyee sitti heerumaa jettee. Utuu iji kee baname natti heerumuu dandeessaa jettee sitti heerumaa jettee. Dhugaa moo dhugaa. Kana booda mucaan akkaataatti mucaan kun fayyitu mana barbaade doktoroota biraa kun baay'ee godhate. Ennaan doktoroota akkuma mucaan kun fayyitu barbaade doktoroota dhaqe. Ennaanii